ربي سألناك لا فوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، برمسكين نقرأ الرتي أمنتين جالتمان أمنتين ربين كين نكيبلو أمنتي كم إسجد ولله ربين كين سبحانه وتعالى نبي إسا محمد أمنتي أماتين إرجع أمنتين سنيكا أمنتي دراني هند كيست قبض أحكام يوكا مرتي أمنتي دراني كيس جرهن دكشاري أمنتي نبي محمد إرجع كان ربي نتي سجدتين بيلا مقالي أمنتين نبي محمد التين لفن كوني أمنتي الدنيا في آخران لنا ما تولو كنمني إسا قبته اتنجابه نمني إسا رادبه كجلته ككرابته كوان أمميف إرّا وهدوبت ديبه قرآن كيست ربنا كجلو فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فولك أمنتي بريدو كانت قد الآبي حالوام جلتا إرّا قرق أجيلمات دباتاتين أمنتي جلت الرّا أمنتي أجيلت تدبدو حالتاتين فطرة الله التي فطر الناس عليها كوني أوما ربين الآن إلمنا ما إرّتي أوما يجد ربين كين درسو أسرت وانه بچو قبنو إسلام مانتني أمنتي أممات جتشا هبتو قبنو ربين إلمنا ما كان ويتأومو لبو إسا كيست ويتأفو فيجدو لبو الرب إسا كيست أفو فتني وانما سني تلتو وانما سني غاري تاتو قيتاتين ربين اتهو وان إسميتو وان إسركف ترى بقتو هالتاتين علمنا ما كنت طبيعة ما إساتينو يرود ألاتو نياتا لغاتي وان غاري وان أرغا وان إسفيدو نكيبالا وان إسميد وان فقتا الرابقات نما عمل غاري قبو عمل بريد قبو اتساهبون نما عمل بدا عمل فقطها قبو الرابقة يو إسا كبجن يو إسا ألفيسا صدركا اتقود النجالة يو إسا تكيسا يو إسا سلبسا نجب كوني وما ربي المنما كيس كاه قلبي إسا كيس قلبي المنما تني حقق إبالو اللي أكسمتي دنديت أكما إجانما كيس كاه أكسين أغرتو قولي برنا مرات أمي أكيني أغهو قولي قلبي اللي أكسين حقق إبالتو قولي تنين كاه ربي كيني أكسين إتين قجلتو yoo dhageetteetiin itti fayyadamte godhee kaahe rabbiin keenya fedhiidhaa fi waan adda addaatiin yoo irraa jallatte malee yoo karaarraa gorte malee baaxila jala yoo deemte malee rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam akki jedhan rabbiin keenya gabroota qajeeloo godhee uumee jedhan shayxaanatu dhufee karaarraa isaan hare malee waan gaggaarii an isaanii hallalche haraam isaan irratti godhe malee akka isaan natti sharrakan isaan eemare malee waan ragaan qabne waan qabataman qabne natti makaniin na wajjin gabbaran malee ani qajeeloo godhee isaan uumee jedha rabbiin keenya حديث القدس تقرأ جل الرسول حديث براتي
yeroo dubbatan waa'ee amantii islaamaa lubbuun qeebaluu kanarraa rasuulli cufti ijoollee dhalattuutuyyuu amantii kana qeebaloo haala taateen dhalatti jedhan. Wanti biraa alarraa galtuun itti galteetiniin yoo isa balleessite malee kullu mawluudin yuladu ala alfitra فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه akkuma horii yeroo dhalattu ka gurri isii qulqulluu odoo hin muramin dhalattu guyyaa keessa yoo muramte malee ilmi namaallee qulqulluu taheetiin hin dhalata abbaaf haadhatu yahudaa yookaan kiristaana yookaan majuusaa isa godha malee jedhan rasuulli. Bakka kanatti rasuulli keenya waan isaan nutti himan fixraan yookaan uumamni ilma namaa amantii islaamaa jala yoo deeman tahuu nu himan. Waan biraa waan karaarraa nama balleessu jala deemuu odoo hin tahin amantii bareedduu sana yoo qabatan namni akka uumametti jira jechuu nu himan. Hadiisuma san keessattuu itti dubbatan rasuulli abbaatuyyuu majuusaa yookaan yahudaa yookaan nasaaraa isa godha jedhan malee abbaatti muslima isa godha hin jenne. Maaliif jennaan islaamummaan amantii uumaati jechaa ragaanu bahuudhaaf. Kana ka ammoo gadi nu jabeessu hadiisa biraatti ka isaan nu himan maal jedhan maa min mawluudin yuuladu illaa ala haadihi almilla hattaa yabiina anhu lisaanuhu jedhan. Ijoolleen dhalatti hundinuuhu yeroo dhalattu islaamummaarra dhalatti millaa bareedduu sanarratti amantii sanarratti haga arrabni isaa addaan isa baasutti jedhamu. Nam tokko amantii islaamaa kana yoo gadi qabee laaleetiin barate amantiin haqaa isa tahuu isa jala deemuun dirqama tahuu hubata. Maaliif jennaan barumsa amantii islaamaa kana keessa jirutuyyuu barumsa yaada ilma namaa hin faallessine yaada gaarii uumaa ilma namaa hin balleessine uumaa namaatiin wal fudhata jechuu. Namni kabajaa qabu namni aqliin isaa guutuudha namni sadarkaa qabu dubbii kana hubateetiniin arga jechuu. Amantiin bareedduun islaamaa tuni aqlii qulqulluudhaan isiin erga wal waafayxee yoo aqlii qulqulluu ufii tana waakkate malee namni amantii islaamaa tanarraa dabuu hin danda'u. Amantii islaamaa irraa ka inni ittiin goru aqlii isaa qulqulluu tana yoo faallessan yoo ka vaayirasiin adda addaa ka karaarraa isa balleessu guyyaa keessa yoo itti dhufe malee uumamumaan amantii islaamaa qeebalee dhalata jechuu ilmi namaa. Amantii islaamaa sanatu iyyuu ibaadaatti nama eemara rabbii tokkocha gabbaruu odoo itti waammayin uumaa waan jiru kana hundaa ka tahe rabbiin ka mootummaan harka isaa jiru ka waan hundarratti dandahaa ta'e. Kanaaf namni waan hunda uumu ka waa hunda jiraachisu kuni ibaadaa haqa godhachuu hin waakkattu jechuu. Amantiin islaamaa waan gaggaarii namaa halaal goote shari'aa keessatti waan fokkattuu namarratti dhoorgaa goote. Uumama ilma namaa kanatuyyuu waan gaggaarii jaalata. Kanaaf walin dhoyne amantii islaamaatiin waan fokkattuu irraa xabi'ama isaattu namni ni baqata. Amantiin islaamaa waan fokkattuu irraa baqadhaa jetti walin dhahu jechuudha. Amantiin islaamaa akhlaaqa bareedaa qabadhaa jedha. Waan gaggaarii hojjedhaa jedha. Waan fokkattuu irraa baqadhaa jedha. Lubbuu namaa gadi dhaabbattuun waan gaarii jaalatti waan fokkattuu ni jibbiti. Abi Hurayraa irraa hadiisa odeeffametti rasuulli akka jedhan gaafa manaaman samii bayan qodaa wahiinatti fidanii
tokko aanan qabaa tokko farshoo qabaa dhuginaan jedhanii ka barbaadde keessaa filadhu naan jennaan aanan filadhee aanan dhugee jedhan. Abboo ati karaa gaariirra jirtaa amantii uumaarra jirtaa rabbi si qabsiisee naan jedhan. Odoo farshoo ka fudhattu taate atillee baddee ummanni keellee badanaan jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf amantiin tun amantii uumamaan wal hin dhabne amantii uumamumaan ilmi namaa qeebalu jechuu asirraa hubanna jechuu. Nam tokko yoo akka dhalatetti dhiifame odoon xammaqamin gooftaan isaa Allahan tahu yoo itti himan mormii tokko malee fudhata jechuu. Kanaaf amantii bareedduu akkanaa kana qabachuun murteessaadha barbaachisaadha. Yoo qabachuullee dhaban barachuun maal akka taate hubatuun barbaachisaadha. Nama islaaman tahin irratti illee namni islaama ammoo jabeeffachuun isii tana gadi qabee hubachuun waan isii keessa jiru ta'aalima isii san qorachuun haalaan barbaachisaadha. Barumsa keenya ka dhufu irratti